Biyya qaroomina beekumsaa fi jaalalli waggaa 100 yookiin lamaaf osoo hin taane waggaa 800 keessatti muudame kutaa lamaan darbeen ilaalleerra. Dachiin sun guutuu Awurooppaa fi wiirtuu barnootaa saayinsii fi qaroominaa turte. Har'a garuu biyyattiin ni jirti. Ta'us garuu faanni qaroomina sanaa hin jirutu caala. Akka waan samiin fudhattee fi dachiin liqimsitee fakkaata. Kun seenaa Ispaaniyaati. لم يكن وصلك إلا حلما Qilleensi qaroominaa ergaa Islaamummaa fi qajeelfamaa akkasumas ifa barnootaan 750 keessa gara Ispeen deebi'e. Samii Andaluus irra qilleensa itti fufe. Kutaa darbanii sadarkaa Ispeen irra geesse. Gararree milkaa'ina Andaluus muraasa dubbannee turre. Magaalonni Andaluus wiirtuu barnootaa qofa osoo hin taane madda argannoo haaraas turaniiru. Abbaan yaalaa baqaqsanii hodhuu ammayyaa yookiin mooderni sarjarii Abulqaasim Aljahrawi Laatiinota biratti Albukaasis jedhamuun beekamu. Qorannoo saayinsii yaalaa biyya Ispeen kana irratti gaggeessuun biqiltoota qorichaaf fayyadan akkasumas meeshaalee sarjarii danuu kalaqeera. Wallaansa madaa fi lafee akkasumas yaala dhukkubbii ilkaanii kennuun yeroo dheeraaf tajaajileera. Hojiiwwan isaa gara Laatiinitti kan hiikaman yoo ta'u guutummaa Awurooppaatti ogeessota fayyaaf kompaasii ta'uun gargaaraa tureera. Astiroonomiin Andaluus keessatti urjiilee ilaaluu ol ture. Hayyoonni sochii pilaanetotaa shallaguun kalaandariis fooyyessaa turan. Biyyeen Ispeen falaasfaa fi astiroonomii beekamaa Ibn Rushdi, hayyuu ji'oogiraafii, barreessaa fi kaartoogiraafara milkaa'aa jalqabaa Muhammad Al-Idrisii fi koomentaatara Quraanaa beekamaa Imaam Qurxubii dabalatee faana hayyootaa fi saayintistoota lakkoofsa hin qabne ni yaadatamti. وصلك إلا حلما Wanti Andaluusiin adda taasisu inni biraan sirnichi hammataa ta'uu isaati. Hayyoonni Islaamaa, Kiristaanaa fi Yahudaa waliin ta'anii kitaabota Giriikii fi kanneen biroo hiikanii uummatas barsiisaa turan. Sanarras darbanii masaraa tokko keessa waliin hojjechuu danda'aniiru. Yeroo hordoftoonni amantii garaagaraa magaalaa tokko waliin jiraachuun salphaa hin turretti. Dooktaraa fi hayyuu Yahudii Hasdaa Ibn Shaaprut Abdurrahmaan sadaffaaf haakima dhuunfaa mootii ta'uun tajaajilaa yeroo barbaachisottis ergama dippiloomaasii fudhatee raawwataa tureera. Kana jechuun biyyattiin mudaa hin qabdu osoo hin taane yaadnii fi beekumsi bilisaan akka diriiruu taasisaniiru. Qabeenyi guddaan Koordobaa masaraa fi warqee osoo hin taane aadaa namoonni akka gaafatan beekumsa akka barbaadanii fi barachuu akka itti fufan jajjabeessuu isheeti. Awurooppaanonni barnoota yoo barbaadan manneen kitaabaa hangafaa fi hayyoonni gurguddoon bakka itti argaman gara Andaluus deemuu dirqamaa turan. Paappaasii Kaatoolikii Roomaa Silvester lammaffaan ijoollummaa irraa gamas deemanii barataniiru. Mootiin Ingilizii Joorji lammaffaan Hishaam sadaffaaf xalayaa hayyamaa giiftii Ingilizii Koordobaatti akka baratuuf barreesse akkas jedha ture. Joorji lammaffaa mootii Ingilaand irraa kaliifaa musliimotaa mootii Ispeen kabajamoo Hishaam sadaffaaf beekumsi saayinsii indaastirii fi teekinooloojiin biyya keessanitti haalaan dagaaguu dhageenyeerra. Gama kanaan hanqina waan qabnuuf akkasumas dukkana keessa waan jirruuf carraa kana fayyadamnee dargaggoonni keenya milkaa'ina keessan irraa fayyadamuu akka ta'an hawwii keenya. Kun immoo carraa faana keessan hordofnee haguuggii dukkanaa uummata keenya irraa akka saaqnu abdii qabna. Jaalatamtuu giiftii daantii fi gareen shamarran oobidii Ingilizii kaayoo keenya galmaan ga'uuf tolaa fi deeggarsa hojjettoota yookiin istaafii barnootaa keessan ni barbaadu. Dargaggeettiin keenya giiftii daantii kabajaa keetiif kennaa qabattee jirti. Qeebaluun kennuuf kabajaa guddaadha. Joorji lammaffaa kun fakkeenya sadarkaa fi ol ka'iinsa musliimoonni qaqqabanii turan keessaa tokkodha. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. Koordobaa magaalaa guddittiin Andaluus dukkaana gurguddaa uffataa fi meeshaalee barbaadamuun guutaman danuu waan qabduuf guutuu Awurooppaatii fi addunyaa musliimaaf dhiyeessaa turte. Masjiidni Koordobaa ijaarsi isaa waggoota 200 lakkoofsise. Kalaqaa fi ogummaa injiinaroota barichaan utubaa 850 olii fi qalama hawwataan akkasumas girgiddaan isaa jechoota Quraanaan faayamee bareedina magaalichaa haalaan dabalee ture. Sababii beekumsaa saayinsii fi dinagdeen Andaluus baay'ee waan guddateef addunyaan magaalaa guddittii turte Koordobaa the ornament of the world jedhanii waamu turan. Qaroominaa fi bareedinni guddaan Andaluus ijaarsa yookiin mana kitaabaa bal'aa qofa hin turre kan inni jaallatame. Bareedinni isaa inni guddaan wal danda'uu hawaasummaa fi haqummaa ture. Gaggeessummaa musliimotaa jalatti kiristaanonni fi yahudoonni mirga amantii guutuu argataniiru. Islaamummaan dirqamaan waa tokko osoo irra hin kaa'in waldaa mataa isaanii seera ittiin bulmaataa kan amantii osoo hin tuqamin ofiin of bulchaniiru. Barreessitoonni seenaa bara kana La Conveniencia yookiin bara waliin jireenyaa jedhanii waamu. Baricha haqummaa fi amala gaarii akkasumas aadaa bareedaa musliimotaatiin kan hawwataman kiristaanonni baay'een fedhii isaaniitiin islaamummaa fudhataniiru. Bara 1100tti lakkoofsi kiristaanota biyyattii 120 qofa akka ture ni himama. Kanneen amanticha hin fudhannellee afaanii fi aadaa arabaatti dafanii madaqaniiru. Dargaggoonni isaanii yeroo sana hedduun xalayaa laatiin barreessuu hin dandeenye walaloo fi ogbarruu arabaa irratti ga'umsa guddaa qabu turan. Hawaasni amantii aadaa fi afaan garaagaraa qabu arabootaa fi uummata barbara akkasumas dhalattoota ispaanishii ta'an magaalaa tokko waliin jiraachuu qofa osoo hin taane waliin dalagataa gabaa fi mana dhiqannaa tokkos waliin qooddataniiru.
بلادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقا. akkuma miliyoononni nagaa jaalalaa fi tokkummaatti amanan jiran faallaa kana immoo sheexaanonni jeequmsaa fi jibbaaf irribaa dhabanis jiraachuurraan bara 1981tti qormaanni Al-Andalus eegale. Alhakam lammaffaan yeroo du'u ilmi isaa ganna 11 Hishaam lammaffaan khaliifaa ta'e. Mucaan ol adeemaan ga'umsa gaggeessummaa waan hin qabneef qaawwaa kana fayyadamuuf diinni keessaa falaa mataa ol qabannaan barreessaa mana murtii kan ture dargaggeessi finiinaan Muhammad ibn Abi Amir aangootti ol ba'uun muummicha ministeeraa ta'ee bulchaa ture. Seenaan maqaa biraa Al-Mansuur injifataa fi baraaraa jedhuun isa yaadata. Mucaan ol adeemaan khaliifaa jedhamee beekamus bulchiinsi harka Mansuur ture. Waggaa 20 keessatti duula waraanaa 50 ol mootummoota kiristaanaa kaabaa waliin gaggeesse. Injifannoowwan isaa beekamoo keessaa tokko bara 1997tti Saantiyaagoo de Kompoostelaa yerootti qabatedha. Waraanni isaa Araboota Muslimaa, uummata Barbarii fi loltoota qacarmoo kiristaanotaas of keessaa qaba ture. Al-Mansuuriif seenaa duubaa caalaa amanamummaan iddoo qaba ture. Garuu injifannoo gurguddoo kana duuba rakkoon hamaan guddachaa dhufe. Sirnichi guutummaan qoosee nama tokkorra waan tureef bara 2002tti yeroo inni du'u balaa hamaan eegale. Duula alaa guddatus xiqqaatus mo'amee kan hin beekne qoodamiinsa keessoo arguu dhabuu isaan mootummaaf danda'ee dhaabbatu dhiisee hin deemne. Erga inni darbee ilmaan isaa bakka bu'uuf yaadanis dandeettii abbaa isaanii dhaba milkaa'uu hin dandeenye. Bara 1909 irraa hanga 1931tti Al-Andalus yeroo jeequmsaa waraana keessoo fi qabsoo aangoof godhamu keessa seenuun bara fitinaa jedhamee beekama. Dhugaan seenaa hadhaa'aa ta'ee fi hin jijjiiramne humni olaanaan yookiin impaayerri bal'aan kamiyyuu diina alaa qofaan akka hin bannedha. Dawlaan ulfina qabeessi uumawiyyaas dhabama isaa kan ariifachiise keessootti mancaatii fi qoqqoodamiinsi uumamuudha. Gama biraan immoo hawaasichi qananii waan bareef duula alaa ofirraa ittisuuf qaamni hidhatee lolu dhibuun balaa hamaaf biyyattii saaxile. Qaroominni jaarraaf addunyaa maadeeffachiisee osoo of ilaaluu cicciramuu eegale. Reeffa gootichaa irratti mootummoonni walabaa 22 mul'atan. Yeroon dukkanaa kun seenaa Ispeen keessatti Eraa of Muluuk yookiin Xaayifaa jedhamee beekama. Magaalaa Kordobaa, Seviilee, Giraanaadaa, Vaalensiyaa, Toledoo fi magaalaan hundi mootummaa of danda'e ta'uu labsate. Mootonni kunneen goota dirree waraanaa osoo hin taane kanneen kaayyoon mana jalaa fi qananiin machaa'an akkasumas wayinii fi shubbisaan walga'ii gaggeessan turan. Mul'anni isaanii dallaa masaraa isaanii qofaan kan daangeffame ture. Kan dhaga'uuf namatti ulfaatu immoo obboleessa isaanii amantii fi kaayyoo waliin qooddatanitti duuluuf mootummaa kiristaanaa gargaarsa gaafataa turan. Waraana naaf kenni, obboleessa koo akka injifadhuuf na gargaari. Kaazinaa koo qullaa godheen warqeen qabu hunda siif erga. Kun xalayaa isaan gargaarsa ittiin gaafatan ture. Uummata bara 711tti hawaasa eenyummaa isaa hin beekne amantii fi ayidooloojii biraa qabu namummaaf jedhee gargaaru galaana ce'ee dhufetu obbolaana biyya tokko waliin qooddatu balleessuuf deeggarsa kadhata. Al-Andalus tokkummaa fi jaalalli akkasumas beekumsi keessaa calaqqisaa ture. Malikoota ofittoo fi bololi'oo 22 fi diina alaa waliin loluuf dirqamte. حين ولينا عن الدين اتخذنا الغرب سوقا نرتجي النصر بظلم لا نرى فيه شروقا صار بأس العرب فينا بيننا نارا حريقا والعدو اليوم منا. Khaliifaan Kordobaa yeroo tokko waraana 100,000 olii gaggeessaa ture. Karra masaraa ofii eeguuf illee kan hin dandeenye ta'e. Dhaloonni jaarraa sanaa jannanni gara jeequmsaatti yeroo jijjiiramuu fi ol ka'iinsa guddaa fi kufaatii gadi fagoo wal faana argan. Magaalaa guddoo mootummaa Vizigootii durii kan taate Toledoon waggaa 350 bulchiinsa musliimotaa jala kan turte. 1085tti King Alfonso Jaaffaan karri ishee baname. Kan nama qaanessu immoo duula kana hambisuuf yookiin biyya isaanii eeguuf obbolaa isaanii gargaaruuf maliikonni biroon sochii tokko illee hin goone. Kun kufaatii magaalaa tokko osoo hin taane yeroo itti seenaan jijjiiramuu eegale ture. فارجعوا لله حتى يصبح اليسر رفيقا رب فاجمع شمل قومي كلنا حسنا وثيقا وانصر الدين فإنا قد غدونا في مضيق.